Ashama harkafuun ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan sagaleen na cufamtee jirti dhiifama bilbila yeroo kan akkanatti hin bilbilee dhiifama guddaa waliin sagaleen kiyya jira bilbila akkanatti hin bilbilee jechuudha yeroo bilbila na jeeqaa jiranii sagaleen kiyya jira haga ammaattu sagaleen kiyya jira 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 mi naa kenna natti maa okay ulfaadha egaa ummata Oromoo kabajamaa fi jaallatamaa kan idil addunyaa gubbatti argamtan yeroo murteessaa keessa jirra jechuudha yeroo jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti keessa jirra yeroo kana ammoo yeroo kamuu caalaa yeroo hamtuu keessa jirra maaliif bara durii san bara wayyaanii lollu wantoonni akka advanteejii wantoonni akka carraatitti fayyadamaa turre ni jira amma garuu diinni nu keessa jiru diina afaan Oromoo dubbatu diina afaan Oromoo dubbatu diina otuu mana tokko keessa nu waliin jiraate iyyuu beekuu hin dandeenye jechuudha kanaaf wantoonni hedduun kan irratti waliigaluu qabnu kan irratti mari'achuu qabnu kan ittiin of eeggannu wantoota hedduutu barbaachisa jechuudha qabsoon keenya hijack ta'uu hin qabu maaliif diinni nu amma wajjiin lolaa jirru gubbarraa haga gadiitti naftanyaa afaan Oromoo haasoftuudha jechuudha hedduun warruma biyya alaa kanattis argaa jirra maqaa basaastummaatiin namoota hedduus biyya alaatti ergu jiru dhaamsi kiyya focus kan irratti godhu kanaa miti of eeggannoo barbaachisuu fi hiriiruma iddoo adda addaatti goonullee eenyu namni nu wajjiin hiriira bahe jennee xiinxallee adeemutu barbaachisa jechuudha kanaaf yeroo hamaa keessa jirra yeroo diinni nuti wal lolaanii jiru diinni nuti wal qabneen harki caalu naftanyaa afaan Oromoo haasoftu jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa iddoo jirtanitti eenyu namni an waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo wajjiin haasaa jiru eenyu namni an wajjiin waa'ee Oromoo mari'achaa jiru jedhanii of ilaaluun barbaachisa of eeggannoo guddaatu nu barbaachisa dhaamsi kiyya guddaan amma gara dhaamsa kiyya guddichaatti achi adeema akkuma argaa jirru Oromiyaa guutuu keessatti amma lagannaan gabaa labsameetti jira ummanni Oromoo kaabaa kibbaa ka'eeti lagannatti jira mootummaan naftanyaa ergamtuun Dr. Abiy Ahmad haga dandahuun ummata Oromoo kana jilbiinfachiisuuf wanni inni godhaa hin jiru waraana bilbila natti hin bilbilina ama adara rabbi bilbila natti bilbilina yoo kaayyoo biraa qaqqabaattan malee jechuudha mootummaan Dr. Abiy haga dandahuun waraana Oromiyaa irratti bobbaasee ummata kana cabsuuf yaalii gochaa jira sababni maali bilisum ummata Oromoo qeerroo Oromoo kan wayyaanii dhagaadhaan harka qullaa dura dhaabbatee maqaletti galche kana kabajaa hin qabuu fi hin beekullee qabsoon maal akka ta'e nama beeku miti mootummaan Oromoo irra jiru kun mootummaa maqaa Oromoo dhahatu garuu qabsoon Oromoo maal akka ta'e hin beekne ummanni Oromoo kun lakkoofsa qofa hacaaluu ajjeefne hoggantoota jaraa Jawaar Mohammad faa Baqqalaa Garbaa hunda hidhaatti darbine torbaanuma tokko hiriira bahanii ummata ol deebi'uudha achi booda eega dubbiin qabbanoofte eega ummanni ligidaa'uu beeytanii qabbanaahu gadda hacaaluutiin ummanni Oromoo caphee jira gadda kana da already dabarfatanii jiranii as jedduu yoo hoggantoota hin homaa hin finnuudha maaliif osoo otuu bakka Jawaar faanti jirtutti bakka Baqqalaan faati jirtutti biyya tana irra turuu waan hin dandeenyeef dhabama gochuudha kanaaf homaa hin fiddantuuf jedhuudha haga dandahuun waraana Oromiyaa guutuu irratti bobbaasanii ummata keenya dararaa guddaa irraan gahu jiran injifannooleen gara keenya gara ummata Oromootiin injifannoon gara qabsoo bilisummaa Oromootiin argachaa jirrus injifannoo xixiqqaa miti Oromiyaa guutuutti lagannaa gabaatu labsame ummanni Oromoo duuti biyya wajjin hirriba jedhanii otuu
ilma isaa biraa ilma isaa ija isaa duratti ajjeesaa jejjeranii abbaa mana daldalaa isaa cufeetu jira. Hiriirri waliigala amma liistii qabnuun magaalaalee iddoo itti hiriirri godhame isiniif dhaama. Diyaaspooraa ammoo ajjeefamuun Hacaaluu Hundeessaa si guba yoo ta'e, hidhamuun Jawaar Mohammad si guba yoo ta'e, akka odeeffannoon Dr. Tsaggaayee Araarsaa fa'aatti baasaa jiran ibsutti Jawaar Mohammad murtii ajjeechaa irratti murteessuudhaaf obbo Baqqalaa Garbaa hidhaa umrii guutuutiin adabuuf qophiirra jiran. Maaliifii Jawaar hidhaa baanaan dhumatteef Baqqalaan hidhaa baanaan dhumatteef achumatti ukkaamsineeti murtii du'aa itti murteessina jechaati jiru. Kana maaliif Oromoo kaan waraanan qabna, kaan maallaqaan binnaa, diyaaspooraa ammoo basaastuu keessa galchinee waliin dhoofna. Homaa fiduu hin dandahani jarri lamiin ajjeefamuu qabar. Obbo Baqqalaa Garbaa murtii hidhaa guutuu itti murteessu, Jawaar Mohammad ammoo ajjeesuuf karoora akkasii akka qaban argaa jirra jechuudha. Kanaaf hidhamuun Hacaaluu Hundeessaa bilbila natti bilbilina ammallee amaana rabbii yeroo dhumaatiif isinitti hima. Abbaaf feete ta'e walirra hin dabarru bilbilaan nan jeeqina. Okay. Kanaaf diyaasporaan torbaanuma tokko torbaanuma lama hiriira baatee deebiti. Homaa hin fidduu Oromoo biyya keessaa waraanan gadi qabna, achi booda hoggantoota isaanii lafarraa fixna jedhanii waan yaadanii fi Jawaar fa'aas ajjeesurraa namtichi duubatti hin deebi'u. Kanaaf qeerroon biyyaa, hawaasni biyyaa rasaasan akaawamaa jira. Warri biyya alaa ammoo tarsiimoo takka lama sadi jennee haga tarsiimoo lubbuutti yoo wareegamni lubbuu barbaachise itti adeemutu barbaachisa. Maaliif yoo laal Hacaaluun wanni Abiy Ahmad Hacaaluu hin ajjeesa jedhee namni yaade jira. Abiy Ahmad Oromoo akkana godha jedhu wanni impossible wanni kun nurratti hin ta'u jedhee ummanni Oromoo hinuu hin shakkin nurratti ta'aa jira jechuudha. Bor yoo Jawaar du'e, bor yoo Baqqalaa ajjeesan iyyuu irra dura dhaabbanneeti namticha kana dhaabsisuu qabna, hoggantoota keenya hidhaa baasuu hin dandeenye. Kun akkamiin tarsiimoon eegalame, qabsoon eegalame daran cimee itti fufuudhaan kun ka godhamu tarsiimootu nu barbaachisa. Waan guddaa miti jechuudha. Tokkoffaa abdii murachuu dhabu, tokkoffaa hiriira baanee maal jennee uumaan waliin hiriirri homaa miti obboleessoo, hiriira bahuu miti. Ummanni lubbuu kennu jira, abdii kutachuu dhabu haga dhumaatti. Qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf if kennu. An akka abdiitti maaltu narraa eegama, caalaan akka caalatti, caaltuun akka caaltutti hundi dhuunfaan bilisummaa qabsoo uummata Oromoo kanaaf maal gumaachaa jirra jennee of gaafachuudha. Maal gochuu akka qabnu isinitti hima. Namni kamu maal gochuu akka qabu. Gumaacha qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf namni hunduu gumaacha danda'u gochuutu irraa eegama. Kanaaf gaggara saniitti isiniif dabraa magaalaalee Oromiyaa tan yeroo ammaa kan ibiddi irraan belbelaa jiru bilbilli neetworkiin in hojjeta. Odeeffannoolee haga ammaa walitti qabanneen magaalaalee ibiddi irraa belbelchaa jiru magaalaalee muraasa ta haga ammaa odeeffannoo qabu isiniif hima. Shaashamannee guutumaa guutu cufaadhaa, Amboon guutumaan guututti cufaadhaa, Adaaman warra nafxanyaa muraasa malee suuqileen Oromoo hundi cufaadhaa, kaan jalaa saamsanii kaan hidhaatti guuraniitti jiru. Naqamteen guutumaan guututti cufaadhaa. Yeroo ammaa kana magaalaalee Arsii lixaa yoo ilaallee Hasaasa, Dodola, Adaabbaa fi Hereroo akkasumas gandooleen baadiyyaa hundi lagannaa gabaa kana qeebalanii jiru. Harargeen ammoo guutumaan guututti jechuun haaluma danda'amuun Mi'eessoo, Ciroo, Direedawaa, Daaroo Labuu, Malkaa Jabduu magaalaaleen kunniin lagannaa gabaa jabduu gochuutti jiru. Akkasumas Mattuu, Gaara Mul'ataa, Roobee Baalee, Dalloomannaa, Horro Guduruu, Shaambuu, Haramayaa, Baakkoo, Awwadaay, Gimbii, Dambidoollo walumaa galatti Wallaggaa fi Harargeen guutumaan guututti haaluma jedhamuun cufaniiti jiru.
mootummaan Itoophiyaa neetworkii maaliif balleesse? Pointiin guddaan as. Mootummaan Itoophiyaa neetworkii balleesse kaadiree jaraatiif ammoo kaadireelee mootummaa hundi intarneeta fayyadamaa jiran. Intarneeta hundi isaanii xiqqaa irraa haga guddaa kiyyaar argeefaa laaluu hin dandeettanii kaadiree mootummaatii intarneeta fayyadamaa jiru. Kunuu yakka guddaadha. Kana fuulduraaf kan itti adeemnu ta'a. Mootummaa seera beekuu dhiisi jiruma isaatu mootummaa akka itti jiraatu hin beeknedha. Kanaaf intarneeta uummatarraa cufanii kaadiree isaaniitiif maaliif banan? Kaadiree isaaniitiif tokkoffaa hawaasa biyya alaa kana kan intarneeta fayyadamu burjaajessuuf jechuudha. Odeeffannoo dharaa uummata keenya jidduutti facaasuu fi kanaaf internetni wanni cufameef hiriir lagannaa gabaa guddaa kanarra silaa internetni waan guddaa nu gargaaruu danda'a ture. Haa ta'uutii uummanni keenya haga baadiyyaatti odeeffannoo kana dhagaheeti jira. Haga baadiyyaatti odeeffannoo lagannaa gabaa odeeffannoo qabsoo bilisummaa Oromoo tana guutumaan guututti dhagahee jira. Akka nuti walii hin dhageenyeef kaadireen isaanii akka intarneeta laaqxuuf uummanni Oromoo bal'aan ammoo akka odeeffannoo hin arganneef yakki guddaan irratti adeemsifamaa jira. Wanta hedduu garaa nama nyaatu keessaa nama adda qoodanii kaadiree isaaniitiif intarneeta bananii uummata Oromoo bal'aarraa ammoo intarneeta cufaniiti jiru. Nuti ammoo kan akkamiin irraan pointiin guddaan ammas bakki amma itti isiniif adeemuuf deemu jechuudha. Pointiin guddaan as yaa uummata Oromoo yaa nama ummata miliyoona lakkaawamutu biyya alaa jira. Diaasporaa kana keessa Eeziyaa, Awurooppaa, Ameerikaa dachii hunda maal gochuu qabna? Bilbilli harkaa hin cufamne, bilbilli in hojjata. Waan Naqamteetti ta'aa jiru bilbilii Jimmatti himi ka Jimma. Waan Wallaggatti ta'aa jiru ka Arsii bilbilii Arsiitti himi, ka Baaleetti himi, ka Harargeetti himi, ka Gujiitti himi. Wallagga guutumaan guututti mootummaa bilxiginnaa cuftee akka mana taa'u jirtu bilbilii maatii keetti himi, obboleessa keetti himi. Waan Oromoon keessa jirtu qabsoo xiqqaa miti. Ummataaf hamilee wanni yeroo hedduu wanni qabsoo gargaaruu hamileedha. Fakkeenyaa yoo kophaa kan kee ifaajjee iyyite maal jette warruma lagannaa gabaatirra jiru kanallee hamileetu cabaa jechuudha. Yoo Oromoon guutumaan guututti sababa odeeffannoo dhabuutiin Naqamteen ummata waan ummanni Baalee kee jiru quban qabdu, waan ummanni Jimmaa kee jiru quban qabdu, waan ummanni Booranaa kee jiru quban qabdu, waan ummanni Harargee kee jiru quban qabdu, hamileetu caba jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyatti fudhadhee akkuma jalqabalee dubbadde Harargeen guutumaan guututti yeroo ammaa kana daaraa taateerti. Konkolaataa lagannaa gabaa cabsee adeemus fagoorraa furguggeedhaan dhahanii caccabsaati jiru. Kanaaf maaltu nurraa eegama? Hundi kennayyuu bilbila harkaa qabna jechuudha. Bilbila fayyadamnuun maatii keenyatti bilbillee yaa abboo, yaa ayyoo, yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya maali jirta? Maaltu adeemaa jira? Wallagga guutumaan guututti mootummaa bilxiginnaa irratti cufattee taa'u jirti. Hidhaatti guuramaa jirti. Harargeen guutumaan guututti lagannaa gabaa kana qabsoo bilisummaa Oromoo labsitee qabsoo hadhoofturra jirti. Ati maali jirta? Suuqii tantee har'a cufuu danda'u. Garuu duuti biyya wajjin hirriba. Suuqii ummata Oromoo miliyoona 50 Abiy Ahmad yoo cufee yoo saamsee tursiisuu danda'e akkasitti ilaalla. Suuqiin tantee kophaa siibanamtee taa'urra ummata Oromoo wajjin dhabamuutu irra furmaata jechuudha. Waan ummanni Oromoo ta'u taata. Kanaaf amaana Rabbi yaa ummata Oromoo abdii murachuun hin barbaachisu. Yaa ummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif maal gumaacha jettee bor hin gaafatin. Ammumallee an Oromoof maal gochuu danda'a? Silaa mana kee jira, mana Arabaa jira, mana Faranjii kophaa kiyya jira, hojii hojjedha, zabanyaa hojjedha, mana maali waa gochuu hin dandeetta bilbila harkaa qabdaati.
bilbiluma kanaan maatii keetitti himta waan Oromiyaa miidiyaa hordofu jirtanii waan Oromiyaa guutuu keessatti ta'u jiru kanatti ta'u jira qabsoon bilisummaa Oromoo finiinaa jirti isin maal jirtanii maatiin keessan kasuu qabus yoo jarti haa cufanii haa balleessanii haa hidhamanii ija nu jaamsuuf deeman jechuudha waliin kophaatti Hacaaluun maal balleessee ajjeefame mootummaa irratti hokkora kaase mana isaatti itti dhufanii ajjeesan jechuudha. Kanaaf manatti dhufanii tokko nu laamshisanii nu fixuuf jiru kan ummataaf hubannoo gahaa kennuutu barbaachisa jechuudha. Inni biraan mallee wantoonni muraasni ka'aati jiru. Hiriira biyya alaa kana keessatti dogongoroonni muraasni mul'achaati jiru. Tarii itti yaadames ta'uu dhabuun hin mala dogongoroota muraasa hiriira biyya alaa keessatti mul'atan keessa dhaadannoolee nuti goonu. Hiriirri godhamu addunyaa guutuudhaaf miidiyaan dabra akkuma jalqaballee kaafne diinni nuti wal qabneen diina afaan Oromoo haasa'u. Diina nu beeku. Diina nu wajjin jiraatu. Diina nu wajjin nyaatu. Kan waan Oromoon gootu hiriira nuti goonu jala taa'ee daawwatu maal haasawan. Dogongora xiqqoo nuti uumnu fuudhanii keessaa guuratan jechuudha. Of eeggannoo guddaatu barbaachisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo biyya alaa kanatti godhamaa jiruun hawaasni Oromoo diiyaaspooraa ulfaadhaa galatooma qabsoo jabduurra jirtu waan isinirraa eeggamu godhaati jirtu garuu abdii kutachuun ammallee hin barbaachisu. Abdii kutachuun wanni qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuu danda'u tokko yoo jiraate abdii murachuu qofa. Haga dhumaatti yeroo garii injifannoos galmeessuu dhaabuu dandeetta. Waan barbaaddee baatisan argachuu dhabuu dandeetta. Kan abdii murachuu dadhabuu jechuudha. Wanni qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gaha. Abbaan fedhe bilxiginnaatti galee abbaan fedhe nu basaasee bilisummaan ummata Oromoo waan hin hafne jechuudha. Kana itti himuutu barbaachisa jechuudha. Kana wal hubachiisutu barbaachisa. Qabsoon bilisummaa Oromoo tan durii daran caalaa itti fuftee yeroon itti jabeessanii itti gad qabanii oofan amma akka ta'e wal hubachiisutu barbaachisa jechuudha. Kanaaf waa'ee ajjeechaa Hacaaluu ilaalchisee reeffa isaa kabaja dhogganii reeffa isaa kabajaa irraa fuudhanii salphisanii jiruutti illee ajjeesanii ammas diraamaa biraan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Haga yoomi'as shaneen alaabaa lumuxii kaattee deemti. Wanni isaan bilbila natti hin bilbilina. Wanni isaan jechaa jiran gaafa jalqabaa ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti dhiira lamaa fi dubartii takka qabnee jedhan. Dhiirri isaan miidiyaa gubbatti mul'isan sunoo eenyu yoo jenne bilbila natti hin bilbilina amaana rabbii nan jeeqina yoo kaayyoo biraa qabaattan malee. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa irratti diraamaa maal gaafa jalqabaa nama lama qabne nama sadi qabne takka dubartiidhaa lama dhiira jedhu gurbaan dhiiraa sun ammoo jaakeettii alaabaa lumuxii alaabaa habashaa kahateeti jira jechuudha. Shaneen isaan jedhantuni shaneen yoomi'as alaabaa lumuxii habashaa kahatteeti deemti. Diraamumayyuu seeraan hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Siyaasaatu nurratti hojjetamaa jira. Otuu reeffi isaa hin sakatta'amin otuu reeffi Hacaaluu Hundeessaa hin sakatta'amin fuudhanii qorannootu barbaachisaa otuu hin qoratamin qawween inni dhahameen qalayiin inni dhahameen qalayii akkamii eessa dhahame maaltu irratti geggeeffame waan jedhu osoo qorannoon hin godhamin reeffa isaa fuudhanii reeffa awwaalcha saree godhan jechuudha. Sun isaan hanqatee otuu qorannoo wahiituu hin godhamin Shimallis Abdiisaa miidiyaa gubbatti bahee shaneetu ajjeeseedhaan. Shane osoo qorannoo wahii hin godhamin laala. Otuu Hacaaluu itti yaadanii ajjeesuu isaanii kan ibsu otuu qorannoo wahii hin jiraatin mootummaan biyya bulchu gadi bahee shaneetu ajjeesee jedhan. Imagine jalqabumayyuu
namtichi shimallis abdiisaa jedhamu kun akka inni sammuu hin qabne dururaayyuu hubannoo guutuu qabna laal. Hacaaluun amma ajjeefamee isaan amma miidiyaarra bahanii shaneetu ajjeeseedhaan qorannoo wayii hin jiru. Qorannoo gaafas namni qorannoon takka otuu hin godhamin diraamu mallee jarana bilbila na hin jeeqina. Diraamu mallee seeraan hojjechuu hin dandeenye. Shaneetu ajjeesee jedhe shimallis abdiisaa miidiyaa gubbatti bahee qorannoon isaan gaggeessan hin jiru. Jalqabumayyuu Hacaaluu Hundeessaa ofii isaaniitti ajjeesanii shan irratti qabuu akka yaadan kunuu ragaa qabatamaati jechuudha. Inni biraa mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaatu wal quba hin qabu. Misunderstanding jira. Wal hubannoo dhabaatu jira. Jarri isaan qabne jedhan keessaa wannatu jira tokko alaabaa lummuxii Itoophiyaa kana alaabaa Minilik uffata isaatirraa qaba. Kalee intaloon maal jette maqaa garagaraa yaamaa turte. Xilaayee yaamii, xilaawun waamii garaagarummaa guddaa qaba. Iskiriptii barre ilaali sammumallee hin qabu uummanni kun. Diraamaa ifii isaaniitti barreessaniyyuu seeraan hojiirra oolchuu hin dandeenye. Adaanech Abbabee san dura namni fuuldura dhaabbatee waa itti himaa ture akkanatti haasaa turte. Waamii, xilaawun waamii, xilaayee yaamii. Waan akkasiitu gaggeeffamaa ture. Kanaaf diraamaa biraa kana diraamaa isaan qabatanii dhufaa jiran kanas kaayyoon isaanii maali? Oromoo gandaan wal dhoofsisuudha. Oromoo gandaan wal ilaalaal namtichi akka inni sammuu hin qabne Oromummaan tunuu maal akka taate nama hin beekne hin hubatu. He don't have idea waan takka hin beeku akka isaatti. Otuu diraaman isaan abaa'oo irratti hojjetan abaa'oo jibbisiis ta'e waggaa 27 ture. Waggaa 30 Oromoof qabsaa'ee jedhe namtichi kun. Oromoof eegaa waggaa 30 qabsaa'e hojiin isaa maal ture? Oppiidiyoon guutumaan guututti warra harka dhiigaatti uummanni Oromoo dhiifama godheef malee all of them. Warra uummata warra nanaa dhiigan madaa faajjeessa. Hojiin Abiyyi Ahmad maal ture? Insaa keessa hojjechaa ture. Warroota insaa hundeessan keessaa tokkichi ture. OMN faa warra ukkaamsaa ture. Warra bilbila namaa basaasee bilbila namoota hidhatti guursaa ture. Uummanni Oromoo dhiifamumaan irra dabreef tarii jarri tun hin hubannee waan jedhuuf jechuudha. Kanaaf diraaman isaan otuu diraaman qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisa ta'e diraamaa isaan waggaa 27 guutuu wayyaaneef ergamanii ummata Oromoo addaan qooduuf itti fayyadaman saantu Oromoo addaan qooda ture. Diraaman kunis daa'ima hin dhagahu jechuudha. Kanaaf yaada waliigalaa yeroo an dubbadhu wanni isaan qabatanii dhufan mee gurbaan amma alaabaa lummuxii kan miidiyaa gubbatti argine sun walitti dhufeenya eenyu fa'a waliin qaba yoo ka jennu taate Iskindir Naggaa waliin suuraa isaa ka inni taa'u biyya alaa kanattis yooni maanyaa gurbaa jedhamu kana Hacaaluu ajjeesuuf wareegama meeqa hin kafalle jedhu jara fa'a wajjin nyaatan dhugan kun ifa jechuudha. Nafxanyaan ajjeesisanii Hacaaluu ammas reeffa isaati irratti diraamaa biraan irratti hojjechuu barbaadu kana namni dhagahu hin jiru jechuudha. Kaabaa kibbaan kaanee bahadhi hankane Abiyyastu goraa innaa Abiyyi deemu qaba. Abiyyi ammaan tan resign gochuudha qaba jechuudha. Kanaaf yaadni kiyya ka waliigalaa qabsoo bilisummaa Oromootiif maal gumaache hin jedhinaa bilbila harkaa qabdanii maatii keessanii bilbilaatii waan Harargee deemaa jiru. Harargeen guutuu lagana irra jirti. Wallagga guutumaan guutuu cufamtee lagana irra jirti. Arsiif Baales itti muddanii jiru. Amboshaawaa Jimmas magaalaalee garagaraa irratti lagannaan gabaa eegalamee jira. Gujii, Boorana, Wallo iddoon hundi Ilubbaa Booraa Oromiyaa guututti jechuun haala danda'amuun lagannaan gabaa itti muddamaa jira. Maatii keessaniif bilbiltanii waan uummanni Oromoo itti jiru isaan yaadni isaanii intarneeta uummata Oromoo harkaa balleessanii kaayyoo isaanii galmaan gaachuuf kaadiree isaanii qofa
qofaaf internet bananii uummata Oromoo addaan kutuu fi odeeffannoon Wallagga jiru akka Baale hin geenye, odeeffannoon Baale jiru akka Harargee hin geenye, odeeffannoon Harargee jiru akka Jimma hin geenye, odeeffannoon Jimma jiru akka Iluu hin geenye, odeeffannoon Iluu jiru akka Boorana hin geenye, Gujii hin geenye, Walloo hin geenye. Kana irratti hojjechuudha yaadni isaaniiti. Kanaaf wanti nuti goonu bilbila harkaa qabnuun ammarraa eegalleeme. Saamma kanaatirraa eegallee maatii keetti bilbili himi. Harargeen akkana jirtu guutumaa guutuu cufamteerti. Bilxiginnaa irratti lagannaan itti muddamaa jira. Hin bilbilti aayyoo akkam jirta nagaa, aabboo akkam nagaa, obboleessi keetti bilbiltee obbolee kiyya akkam nagaa qabdaa. Harargeen guutumaan guutuutti lagana irra jirti quba qabdu waan kana. Hin sodaatinaa kophaa hin jirtani. Laal Oromiyaa guutuutti lagannaa gabaatu godhamaa jira. Akka kophaa isaanii hin ta'in akka isaan kophaa isaanii lagannaa kanarra hin jirre Oromiyaan guutuun akka lagannarra jirtu bilbiltaniitu maatii keessanitti himu. Hamilee ta'aafi jechuudha. Ulfaadha galatooma dhaamsa kana yoo dandeettan hojiirra oolchaa walii dabarsaa. Ana Abdii Xayyibuu Waaqotii. Sagaleen tiyyaas hiriirarra turre magaalaa Balliin hiriira guyyaa lamaatirra turre sagaleen na cufamteerti. Kanaafi dhiifama guddaa yeroo biraas yaada wal fakkaataadhaan ka walii deebnu ta'a. Qabsoon bilisummaa Oromoo abadan duubatti hin deebitu. Hooggantoonni teenna hidhaadhaa bahuu qabu. Qabsoon bilisummaa Oromoo daran itti cimuu qabu. Yoo nuti abdii kutanne Jawaar ajjeesuuf jiru, Baqqalaa ajjeesuuf jiru, Oromoo guutuu warra silaa mataa qabu manatti dhufanii ajjeesuuf ajjeesuun isaanii waan hin oolle nagaara naaf tura. Isin jaaladhaa Abiy Haassu Gooraa innaa.